Fachi walabummaa siifidee taandumaa daattu gabrummaa jira woboon lammiinaa dhagee ammas nan dubbadhaa dhufaayi naaf badhaa jira woboon jira woboon. daawwattoota walabummaa newsnetwork kan daawwachaa jirtan kun qophii keenya haala yeroo fi seenaa gootota Oromooti. Qophii keenya har'aa keessatti keessummoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Daanye Moosisaa fi Obboo Umer Ahmed. Keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan. Hayyee isinis baga nagaan nu eegdan. Baga nagaan nu eegdatis. Tole sududumaan gara gaaffii keenyaatti seennaa obbo Daanye Moosisaa Impaayerri Itoophiyaa fi uummanni Oromoo yeroo ammaa kana maal keessa jirti? Mee seensaa marii keenyaa nuuf haa ta'u. Yaa guddaa galatooma yeroo ammaa kana keessatti Impaayerri Itoophiyaa fi Oromiyaan maal keessa jirti kan jedhuu fi haalli Itoophiyaan keessa jirtu haala rakkisaadha.
rakkisaadhannaa jennu waan siyaasaa, waa'ee dinagdee, waa'ee dippiloomaasii akkasumas immoo kiraayizii biyya sana keessatti mootummaa biyya bulcha jedhee yeroo ammaa kanatti biyya sana qabatee jiruun wal qabatee rakkoon waggaa 3 kana keessatti uumame biyyittii gara hin taanetti deemsisaa jira. Kunis walitti bu'iinsa mootummaa fi naannoo Tigraay akkasumas immoo waraana mootummaan humnaan uummata saba yaada isaa yookaan immoo roadmap isaa hin fudhannee fi akkasumas immoo bakka bu'aan isaa itti hin argamne yookiin keessatti mul'anne fuuldura dhaabbate kana afaan qawweetiin bulchuudhaaf sochiin inni godhe yookiin tattaaffii inni godhe biyyittii gara hin taanetti gara diigumsaa fi gara caccabiinsaatti geessaa jira. Kanuma wal qabatee egaa biyyittiin akka waliigalaatti biyyuma sana keessa hunduu sabaaf sablammii biyya sana keessa jiran akka daangaa Itoophiyaa kana keessatti maqaa Itoophiyaatiin jiranii fi rakkoon kun walumaa galatti Oromoo fi Itoophiyaa duwwaallee ton taane walumaa galatti sabaaf sablammii biyya sana keessa jirullee gara jeequmsaa fi gara qaala'iinsa jiru akkasumas immoo nagaaf tasgabbiin biyya sana keessatti dhabamuunsaa biyyittiin gara kufaatii fi isa dhumaa fi gara jigaatti deemaa jirti gabaabsineetuma jechuu barbaanna. Tole hedduu galatoomii Obbo Umar gara keessanitti deebi'a. Isin maal jettu mee walumaa gala yeroo ammaa kana impaayirri Itoophiyaatii fi Oromiyaan maal keessa jiru maalitti nu dabaltu dhimma kanarratti? Gaarii galatoomii Obbo Daanye nu tuttuqee jira. Impaayironni Itoophiyaadhaa taftaa addaatiin caasaa addaa ijaarratee Itoophiyaa kara du'aatitti oofee sadarkaa kanarra impaayirootaatu waan kana sadarkaa kana caasaa akkanaatiin caasaa kana qopheessee ilaa sadarkaa Itoophiyaan guutuun lubbuun uummata Itoophiyaa guutuun akka halaakarra geessu impaayirota amma aangoorra jirutu kana dalagee impaayironni kun warra chaarjii abiyyi chaarjii itti kaayaniiti la ministeer chaarjii itti kaayaniiti karaa allayyaan taanetti oofanii sadarkaa kanaan ga'anii ammallee isaan hin quufannee isaan quufarraan qabanii allayyaa keessa jiran kana ifiin agarree yeroo ammaa kanatti sabaa sablammoota guutuu ibiddatti naqanii raayyaa ittisaa qabeenyaaf Itoophiyaan qabdu fuudhanii ibidda naqanii fixanii amma immoo sabaa sablammoota poolisii naannoo sabaa sablammoota guutuu ibiddatti naqan ibidda keessaan baane seenanii jiran. Kanaafuu ammallee abrii sa'aatiin deemutti hin jiru maqaa afaan tokko amantii takka gaddaabuudhaatu sadarkaa kanaan isagee amantii takka gaddaabna saba tokko alwaantummaa saba tokko ol gaddaabna jechuudhaaf aadaan Minilik kaayoon Minilik finnee gaddaabnee asaasnee Itoophiyaan Minilik jalatti akka Minilik qabrii jiru dhufee ammaas akka bulchuuf isaan sadarkaa kana qopheessanii ammallee isaan hin muranne muratti rengeenye sabaa sablammoonni ammoon beekan yeroo amma jiru kana Itoophiyaan diimee halayyaa keessa akka jirtu ifarkanii sabaa sablammoonnis lubbuu bakka kaayanii dhabuudhaatu dirqamaan ilmaan isaanii gandarra deemanii beeraayii diddirinna dargiin guuree sun arra eegalee waraanni harkaa dhumee beeraayii ijoollee wali guuree ijoollee amata 20 gadi guuree ibiddan taanetti ijoollee qawweechi bakka itti dhukaaftu beenne kana halayyatti oofaa jira. Kanaafuu namtichi maraataadhaa fayyaan qabu namaan maraachaa jira malaa waan akka mataa kootitti waan kabriitti kannanii gartee summiitti kannanii sammuusaa garagaltee booda deebii hin beekne tokko na fakkaate. Kanaafuu injifannoon ni dhufti amma nuti biitti duute haa jennu malee namuu qophiidha sabaa sablammoonni cufa qophaa'ee waan fiitirratti nuti lolli amma deemaa jiru kuni lola nu laalchisuu miti ummati ilmaan keenyatti dhumaa jiran malee lola sabni lama qofa wal lolaa jiru lola falaashaa irratti deemu malee lola Itoophiyaa irratti deemuu miti lola qaanqee isaan irraa facaateetu sabaa sablammoota Itoophiyaa cufa miidhaa irraan gahaa jira
yoo kan irraa dhaabbannu taate isaanumatti ibidda kan isaanumarratti yoo kan dhiibnu taate ibiddi kun Itoophiyaa guutuu keessa hin faca'u. Irra laaluu dhabaa tuuti sabaa sablammoota fuudhanii ibiddatti naquudhaatu sabaa sablammoota guutuu keessa ibidda facaasaa jira. Kanaafuu an akka mataa kootiitti ilaa hamma yeroo amma jirru kana keessatti ibiddatti ijoollee guuraa waan jiraniif ibiddi kun biyya guutuudha wal ga'e malee kan dhaabbatee kan xiqqaatu natti hin fakkaanne ilaa hamma isa kokkee qabee akka Saadaam Huseenitti Abiyyi hamma akka Saadaam Huseenitti hamma fannifamutti kan irraa hafu natti hin fakkaanne duraan inni ummata fixuu barbaade arrammoo naanni mataa isaatitti Amaarri haas duraan isatti haada qaayanii isaa fi Amaara walumaan waan itti qaayamee Abashoonni fi inni nu gahuu bakka qaayan dhabanii jiran. Kanaaf diinni keenya guddaan Amaara nuti Tigreedhaa miti ammaaf Tigreen qooda nu keessatti irraa kaaftee qeeroon Oromiyaatii fi qeeroon adda bilisummaa Oromoo bakka irraa kaaftee qabeenya fi irraa kaaftee nagaan biyya galanii odoo qabxii takka lafa takka ona tokko hin himatanii fooqii qaban dhiisanii irraa galan. Amma immoo yeroon Abiyyiin dhufee dhiiga ilmaan Oromootiin bakka qabatee jirutti Amaara falaashaa dur dhuftee biyya teenya dirqamaan qabatte sun abrii isaanii fudhatee lafa Oromiyaa guutuu himannoo kuni ummata lafee nu nyaatu waraabessa lafee nu nyaatuutu nuti dhufe malee wanni nuti ibiddimma dhufe kun nuti furmaata fide malee akka mataa kootiitti furmaata fide malee furmaata nuu fide malee kasaaraan nurra fiduu hin qabu. Hamma Abashaan tokkichi boodaa dhumutti ummata keenyaaf diinii naqannee ibidda kanarraa akka dhaabbatanitti yeroo amma jiru kanarratti Obboo Gammachis yoon kan keessa si tuqu ta'e waraanni poolisii naannoo Soomaalii dhaqee warra huduut achi ibidda keessa wajji jiru kaameeraa makiinaa keessa ta'ee kaameeraa duubuutu jira duubanii makiina isaan lubbuu ba'uuf hin fedhanii makiinaa guutanii gama boodiyaa horanii eessatti horiitan dhaabbadhaa jennaan isaan footoo bakka lolaatitti dhiyaatanii footoo kaaniituma uummata sabaa sablammoota ibidda fixuuf deemanii ibiddi kun Amaaraa dhufe malee sabaa sablammootaatiif dhufee bitiin jaalgama kootiin tamarrattiin irraa qubaa. Hedduu galatoomii Itoophiyaan sadarkaa dhabamaarra jirti amma ilmaanii Oromoo fi ilmaanii sabaaf sablammootaa ibiddatti guurtee nattee balleessaa jirti. Warri Tigree Oromoodhaaf yeroo ammaatti diina miti maaliif Oromiyaa irraatii qeerroof qarreen fi addi bilisummaa Oromoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo daguuganii biyya isaaniitti gashaniiru. Biyya isaaniitti gaafa galan waan qaban hundumaa dhiisanii galaniiru. Biyya isaanii irratti immoo dhimmidhannee lolluuf hin jiru jechuu keeti. Hedduu galatoomi. Mee dhimmuma kanaan ol ilaalchisee obbo Daanye Moosisaa Oromoonni fi yookaan addi bilisummaa Oromoo yookaanis immoo Oromoon alaaf keessa jiru warra Tigree gargaaraa jira, diina gargaaraa jira, diinaa wajjin dhaabateetu Itoophiyaa diigaa jira jechi jedhamuun jira. Yeroo ammaa kana walumaa gala warri PP kuni uummata Tigraayin maa gargaartan maa uummata Tigraay bira dhaabbattan kan jedhu labsii labsanii ilmaan Oromoo immoo biyya sana irratti dhaqanii lola isaanii ilaalle Amaaraaf Tigree gidduutti deemu irratti dhumaa jiru. Mee himannaa warri PP himatan kana attamitti ilaaltati obbo Daanye Moosisaa? Himannaa PP'n qabsaa'ota yookaan immoo aktivistoota Oromoo akkasumas immoo Oromoo biyya alaa jiru kana sagalee uummata isaatii ta'uudhaan waan lafa irratti qabatamaan jiru waan biyya sana keessatti deemaa jiru Oromiyaas ta'ee Tigraay keessatti akkasumas immoo naannolee biraa keessatti waan ta'aa jiru qabatamaanii dhiittaa mirga dhala namaa irratti gaggeeffamaa jiru mootummaa biyya bulcha jedhee jiru kanaan akkasumas immoo karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa aadaa, karaa afaanii isa bira darban immoo ajjeechaa sukkanneessaa sabaaf sablammii irratti keessumaayyuu saba Oromoo irratti waggaa 3 kana gaggeessaa turan hanga immoo darbanii baatii 8 kana keessatti waraana biyya ollaarraa ergifatanii akkasumas immoo qilleensa irraan diroonii biyya Imiraatirraa ergifatanii saba ofii saba biyya sana keessa jiru saba akka Itoophiyaatti daangaa Itoophiyaa keessa jiru lammummaan isaa Itoophiyaa ta'e mootummaadhuma Itoophiyaatiin reebamaa jiru.
kana namni irraa hin dubbanne yaa namni ani nama jedhee mirgi isaa kan dhiibamne barbaadu tokko akka namni ittiin ceene barbaadu tokko innaa mirgi saba biraas akkasumas nama biraa dhiitamu mirgi isaa seeraan ala cabu seeraan ala dhiitamu nama sanaa dubbachuu qaba jechuudha. Yoo akkas hin taane innumtuu akka namaatti dhala namaatiif hin yaadu jechuudha. Kanaaf aktivistoonni yookiin immoo Oromoon biyya alaa jiranii waan hamma baatii 8 kana keessatti ta'aa jiru kan Tigraay duwwaa ta'uu hin taane Oromiyaa keessatti waan ta'aa jiru sagalee isaanii ol kaasanii dubbachaa jiru sagalee uummata kanaa ta'aa jiru. Egaa amma komiin deemaa jiru kun sagalee yeroo tokko tokko namni ittiin ajandaa namaa baasee hoomworkii yookaan immoo hojii manaa namaa kennee sanaanii walitti duuchisuu sanaan immoo walitti kakaasuu irratti eenyu ta'u. Isaan kan yaadan warri olola kana oofanii PP maannoo Tigraay jala galanii yookaan TPLF tumsuu Oromoon abbaan biyya bulchu kun Oromoodha isa deeggaruu dhiisanii TPLF deeggaruu jedhanii namoota tokko komachaa jiru. Diinni kee diina fira kees ta'e ormas ta'e namni si ajjeesu namni obboleessa haadha sanyii Oromoo ta'e akkasumas immoo sanyii bira soo ta'e gudeedu diina kee nama diina kee ta'e sana wanta tumsituuf hin jiru dhalootaan yookiin dhiigaan saba kee ta'eedhaaf isa bira dhaabbachuun sirra hin jiru. Idda diina ta'ee si ajjeese idda si hidhee beektota kee hayyoota kee akkasumas immoo jaarsa jaartii too hin jenne daa'ima karaa irratti too akka diinaa akka eenyutti rashanaa jiru maaliif isaan dubbanne jedhanii warra ajandaa kana godhanii dubbatanii warruma PP warruma sirna nafxanyaa kana gaggeessuudhaaf deemu warra kafaltiidhaan mootummaan kafalee fi isaan duuba deemanii fi isaaniif tumsan isaaniif sagalee ta'antu kana dubbataa jira. Kanaaf aktivistoonni dhimma Tigraay irratti dubbatan kuni rakkoon isaan qaban maaliif dubbatte jedhanii gaafachuu hin danda'u. Mirga isaatti dubbachuudhaaf waan itti fakkaate yoo dogongora akkasii kan jedhanii innaan itti wal deebisan eessatti akka wal deebisan yeroo qabaa yeroo sanatti wal gaafachuudha malee ol baaniituma ani nama najjeesaa maaliif nama najjeese sanaaf dubbatta jedhanii dubbachuuni yakkaa oliiti. Kanaaf warri PP gadi baanee akkasitti olola akkasii oofan kuni yakka irratti yakka dabalaa jiru. Dhiibbaa irratti dhiibbaa dabalaa jiru. Ittuu akka jibbaman, ittuu akka xireeffatamu godhan malee wanti isaan dabalan hin jiru. Kanaafuu ololli kun kan gaggeeffamu warruma diina ta'ee diina Oromoo akka sabni Oromoo hin bilisoofneef qabsoo bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbatantu olola kana oofaan jedha karaa kiyyaan. Tole Obbo Daanye hedduu galatoomii kanaan duras kan TPLF duukaa bu'ee uummata Oromoo fixaa ture fi fichisiisaa ture irra guddaa yookaan dura deeme uummata Oromoo fixaa ture isaan turanii askarii PP ta'anii jechuudha. Har'a immoo kan Amaaraa ta'anii uummati Tigraay maadhuma jettuu jedhu akkuma jette kun namummaa miti nuti uummati Tigraay biyya isaa keessatti maa jiraatan jennu kan wal dhabbiin kan turesi uummata Tigraay jinutu hin taane TPLF jinu uummati Tigraay maadhuma maaf sanyii daguuggaan irratti gaggeeffama jechuun karaadha sabbi tokko gaafa dhumu ta'anii ilaaluun sirrii miti namummaa miti. Tole Obbo Umar ittiin deebi'a. Obbo Umar lola babal'ifannaa lafaa Amaaraa fi Tigraay gidduutti ta'aa jiru kanaan kan miidhamu eenyu? Kan miidhamaa jiru eenyu? Kan miidhamu eenyu? Tigreedhumaa fi Amaara qofa moo warra kaanis hin gaagaa jettee yaadda wanti kun? Gaariidha Obbo Daanye. Namni miidhamaa jiru Amaaraa miti amma Amaarri miidhamaa hin jiru. Sabaa sablammootaatu miidhamaa jira. Kaartaa isaan lafa kaayan kaartaan isaanii Amaara Tigreen nurratti duuduu jirti jedhanii ifi footoo kaanii bakka waraanni jirutti footoo kaaniiti ganda keessaa mirriganii ooriyaniituma qawwee ol qabaniituma mirrigan malee ilmaan miskiinaa ilmaan qotee bulaatiitu itti dhumaa jira sabaa sablammoota kanaatu itti dhumaa jira. Gama isaaniitti dhumaa jiran kijiba isaaniitti bittiginnaanis dhumaa jirtu. Ilmaan sabaa sablammootaatti itti fixaa jiran. Harka guddaa keessatti yeroo amma jiru kana keessatti Oromootu itti dhumaa jira. Shaangullitiin Shamallis Abdiisaa shaangullitii Amaaraati. Shaangullitii Amaaraati. Akkuma Abiyyiin jedhuun Abiyyi Sokkeetaatu itti jira. Bakka biyya amma nuti Oromoo bulchaa bakka amma jiran keessatti kijiba Oromoo bulchaa jirtu. Oromoo abduubaniiti harkaa fudhatanii Amaara biyya bulchaa jira.
ammallee ilmaan sabaa sablammootaati amaarri lafxanyaan ilmaan sabaa sablammootaaf fixaa jirti malee ilmaan isaanii dhumaan jiran kaa hidhadhaa afaaniin hidhadhaa jedhaniiti ummata isaanii afaaniin miidiyaa rabbaanii dhawwaa kan malee namni tokko qoraanis ummanni isaanii qoraan afaan geessanii jiru ilmaan qotee bulaa ilmaan miskiina boolisa kana shambulitina shamle sebdiisa waraana fuudhee achi geesse amaarri booda dhaabbateeti oromoon isaan abaahoodha filmii biraatiin nu dhufanii booda dhaabbattanii yoo lolchiiftanii booda dhaabbattanii yoo diinattichi ooftanii lolchiiftan malee ummata kana hin amaninaa ejaanii ummata kana hin amaninaa jedhanii sagantaa addaa miidiyaa addaati irratti haasawaa jiran artistoonni isaanii guututu kanaafuu oromoo diilarmarraa ol guuruu jiran gowwichi harreen kun ol guureeti akka harreedhaatti ol guuree akka nama gartee horii gurguruu ol beesee ol guuree booda dhaabbatanii qawwee boodaan itti cifitaa jiran guyyaa tokkotti yoo kadha geessan gaafa oduu kana quba qabdan miidiyaa yoo hordoftanan waan kana quba qabaattan hin beekne hedduu soomaalii waan hin hordofuuf ijoollee oromoo ta naannoo amaaraa geessanii nuti lafa amaaraatti irra dhumuuf hin dhumne wanni nuti loluufi qabnu daangaa Itoophiyaatti irratti lolla malee daangaa sabaa sablammoota Itoophiyaa keessaatti irratti hin dhumnu lolli kun nullaalchisu nuti nagee isin lameen iyyuu buusu qabna malee warra jee nama 100 raayyaan ittisaa naannoo amaaraa ummata sun waraana duratti baasee ijoollee sun achitti gate ijoollee oromootiif gorsa haa taatu jedhaniiti akkas godhan akka ibiddatti akka deeman wanni oromoo ibiddatti isaan fixee kaan harka kannisiisee as deemanii achi geessanii ibiddarra naqanii booda dhaabbatanii waraanni amaaraa booda dhaabbatee waraanni mililik bubu'aan wallootti raafe booda dhaabbateeti waraana oromoo poolisii naannoo oromiyaa qawwee qabatee booda yeroo ibiddi duraan itti deemu duraanis itti deema boodaanis itti deema firraa Tigree irratti tigruma sunitti irra nagee ta'ee fi Tigree sunitti harka kannan hammi dhumee kanaafuu kaisaan booda jiruufillee gorsa akka ta'u nuti akka mataa kiyyaatti gorsa akka ta'u waan kana yoo quba qabaannillee akka dhagayan amaarri dhumaan jiru umtaa gaggabaabaa hayyateetti alaabaa muutii hidhatee dhaqee footoo ka'eetuma booda deemuu jira malee ilmaan sabaa sablammootaatiitti itti dhumaa jira waan kanarraa nuti biyya bulchaa hin jirru falaashaa biyya bulchaa jira falaashumaaf yoo utubaa gadhaabnee falaashaa kun haa gadhaabbatu amantiin takka afaan tokko gabroonfataan amata 100 nu gabroonfate ammallee haa ta'u jennee tumallee ibiddarratti kushaasha gartee ibiddarra kaayanii yoo kataanu taate malee nuti waan kana keessaa lolle kan wanni nu laalchisu hin jiru gama kiyyaan oromoon if deebitee if laalu qabdi keessa fiititti if laalu qabdi bittiginnaan amaaraa bitamtee eega jiraatte bittiginnaan oromoodhaa miti nuti bittiginnaa oromoodhatti hin galmeessina bittiginnaan kanuma duriis yaadii wajjin oromoo fixaa ture haftee gaafasiiti wanni haftuma gaafasiitiitu ilaamammaa gas isaan bitamuu malee isaan namaa ergamuu malee ergannoo ta'uu malee harka diinaa ta'uu malee iftaanii jiraachuu hin danda'an abiyyiin duraanis ergannoodha ture ergannuma suniitu ammaas ergannoo kaan jalaa ugaa baafne ammaas kunoo afaara jala galee ergannoo maqaa oromoo balleessan malee nuti wanni maqaa oromootiin achirra nuu ta'an hin jirtu kanaafuu hangama hootitti poolisoonni naannoo oromiyaa akka jirtutti warri rakkoo kana namuu kan hin dhagahin waan kana dhaga'uudhaaf ijoollee cufaaf buranii warra achii lubbuudhaan baafate kabiyyatti galallee hidhaadhaan jiran akka dubbiin tunnee facaaneef kanaaf nuti miidiyaa irratti haasofne ummanni oromoo poolisni naannoo oromiyaa akka jirtutti biyya namaati irratti naannoo Tigraay irratti naannoo Amaaraati irratti Tigreedhaan lafa Tigreen haqasiit irratti lolaa jirti lafa siit irra lolaa jirti nuti miinoo Amaaraa ta'uu hin qabnu hoggu cufaa'uu miinoo namaan taanu miinoo namaa niinu gaafatti Eritiriyaadhaan lolan jaltee isaa fi harree fi oromoodhaan miinoo sun hiikan gaafas arballee akkasumatti miinoo tanaan isin hin hiikini hidhannoo teessan fudhaa hidhannoo teessan gadi dhiisinaa hidhannoo teessan fudhaa gara waboodhaatitti akka makamtan isiniif dhaamsanama kanaaf raayyaan ittisaa ka Amaaraa amma yeroo amma jirurraa lammiin Amaaraa ta'e raayyaa ittisaa keessa jiru namni tokko Abiyyiirraa ajaja mootummaa Taglaa Ministeera Abiyyiirraa abrii fudhachaa hin jiru
mootummaa naannoo Amaaraatti irraa abrii fudhata. Jala deemtuun ammallee akkasumatti ammas kaanii fi kaan irra shumaa jiran warruma deengaddaaf gombii biyya godhee hidhaadhaa baasanii arra isa sun shumanii maqaadhaaf ajajaa waraanaa jedhanii amma shuman kun ijoollee teenya ibiddatti naquudhaaf shuman malee Amaaraaf hin shumne nuti lafa Amaaraa hin bilisoomsinu Oromiyaa bilisoomsuu qabna Oromiyaa teessan bilisoomfadha lafa guddoo qabdan lafa ummata addunyaan itti bololtu lafa sabaa sablammoonni wannummaan ibidda kanarra dhumuuf hin jiru nuti lafa teenya irratti abbaa ta'uu qabna malee lafa namaati irratti wanni nu naqee lafa namaati irratti lubbuu teenya dhabnuuf hin jirtu gama biyyaan. Tole hedduu galatoomi Obboo Umer Ahmed kan jette warri Amaaraa booddee deemaniitu dibbeetumaatu jiru malee isaan miti kan dhumaa jiru sabaaf sablammiidha uummata Oromootu achitti ergamee dhumaa jira qabeenyi kan dhumaa jirus kan sabaaf sablammiiti kan jaraa miti haa ta'u iyyuu malee warrumti Amaaraa ta'an kuni mootummaa PP irraa ajaja fudhachaa jiranii warra Amaaraa irraa fudhachaa jiru isaan qe'ee isaanitti galanii qe'ee isaanii irratti hojjechaa jiruudha kanatti jettee hedduu galatoomi mee obbo Daanyeettiin deebi'a obbo Daanye mootummaan ce'umsaa ABO fi KFO waliin ta'uun ijaaramuun isaanii yaadatama labsiin kun haala biyyattiin keessa jirtuun hojiitti hiikamuu ni danda'ama Olumaa gala mootummaa ce'umsaa jechuun kun maal jechuudha uummanni Oromoo hedduun isaa baruu barbaada dhimma kana galatoomaa. Tole gaaffii baay'ee bareedaa fi kan yeroo ammaa kanatti bakka garaagaraatti ka'ee irratti haasa'amaa jiru. Dursa mootummaan ce'umsaa maaliidhaa kan jennu mootummaan ce'umsaa jechumti isaatii kunu hiikoonumti isaatu maaliidha naa jenne waanni kuni biyya Itoophiyaa yookaan immoo saba Oromoo fi saba sablammii biyya sanaa duwwaaf kan barbaachisu hin taane addunyaa irratti kan ittiin gaggeeffamaa turee fi itti fayyadamaa fi gara fuulduraatti itti fayyadamanidha. Mootummaa ce'umsaa naa jennu eenyu sadiitti ilaalama transitional government yookaan mootummaa ce'umsaa suma jedhamu kana temporary government kan jedhamus mootummaa yeroo jechuunis hin danda'ama and technical government ni jedhama garuu bal'inaan kan itti fayyadamu addunyaan itti fayyadamu mootummaa ce'umsaati jedhama mootummaa ce'umsaa kanaa fi technical government yookiin temporary kan itti fayyadamani maddeeshii waan adda godhutu jira haa ta'uutii hojiin isaanii fi hiikoon isaanii tokkuma walumaa galatti mootummaan ce'umsaa kan utubamu oggaa rakkoon tokko biyya tokko keessatti dhalate rakkoon kun dhalatee rakkoo sana furuudhaaf hawaasa sana balaa adeemurraa hambisuudhaaf kan hojjetamu mootummaan kunis yeroodhaaf dhaabbata hojiinsaa kan itti fufiinsaan itti fufutoo hin taane yeroo murtaa'e keessatti akka warri mootummaa ce'umsaa ijaaran sun irratti walii galanii akkasumas immoo international community yookaan immoo hawaasni addunyaa yookiin mootummaan addunyaa waan kana qindeessuu keessattis waliin ta'ee waliin waan kanaa waliin hojjetaa waliin sirreessaa jechaadha. Yeroo mootummaa ce'umsaa itti barbaachisuudha. Mootummaa ce'umsaa dajenne hojiinsaa maalii fi maal hojjeta kan jedhu ittan dhufaa. Mootummaan ce'umsaa oggaa waa lamaan tokko ta'an kan dhufu. Tokkoffaa fi oggaa dhiibbaa uummata yookaan immoo jiraataa yookiin lammii biyya sanaatiin revolushiniin tokko irratti mootummaa sanatti gaggeeffamee mootummaan sun fonqolchame jechaadha. Fonqolchamee bakkee sanarraa diigamee caccabee function gochuu dadhabee akka naannoo sanatti yookiin biyya sana keessatti rakkoon housing hin dhalanne kan bakka sana bu'ee seeraa feera sana kabachiisee gara fuulduraatti deemsisu. Inni lammaffaan immoo innaa rakkoon fakkeenyaaf economic collapse ta'uu danda'a, disaster ta'uu danda'a. Economic collapse karaa dinagdeetiin biyyattiin sun dinagdeedhaan kuftee uummata biyya sana keessa jiru waan dhiyeessii nyaachaa jiruuf jireenyaaf barbaachisu hunduma guutuu gaafa dadhabde jiruun gaafa qaala'e
namni hojjetee yookiin hojjaa dhabuu raanis haa ta'uu karaa adda addaanis wanti hojjetamu tokko naa dhabame ikonomikaalii ennaa kufe galiin tokko naa dhabame namni beelatti ennaa saaxilame waan akkasii ta'uu danda'a disaaster yookiin immoo balaan beela ta'uu danda'a hongee waan adda addaa karaa adda addaatiin ennaa dhufe waan akkasiisi wanti mootummaa technical yookiin temporary governmentiin itti barbaachisutu jira war in the conflict waraanni fakkeenyaaf akka biyya keenya keessatti deemaa jiru kana waraannii fi konfliktiin sabaaf sablammii jidduuttis haa ta'u akkasumas immoo hollaa wajjin walitti bu'iinsis haa ta'u waraan akkasii ennaa deemamu akkasumas immoo ennaa assassination by foreign powers yookaan immoo mootummaan alaa tokko mootummaa biyya tokko cabsee angaawota yookiin bulchiinsa biyya sanarraa fonqolchee lolaan waraanaan kanaa itti dhufeeni jechaadha. Yeroo akkasiitti mootummaan ce'umsaa kun dhaabbataa jechaadha. Egaa gosa lamatti ennaa inni dura economical collapse, disaster, war in the conflict, assassination waan akkasii jedhu kuni akka kategorii lammaffaatti ilaalama. Inni duraa garuu revolutionary humna lammii biyya sanaatiin ennaa mootummaan sun fonqolchamee diigamuu jechaadha. Fakkii kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaa fi ennaa mootummaan tokko karaa ikonomikaalii kiraayisiin itti dhufe fakkii yeroo dhiyoo kana keessatti bara 2011 Itaalii fudhachuu dandeenya. Itaalii economical and political crisis keessa turte 2011 keessatti yeroo sanatti technical government uumuudhaan rakkoo dinagdee isaa mudate sana solve gochuudhaaf kan hijaarame jechaadha kan walitti dhufe technical government sun taa'ee waan sana sirreessuudhaaf dhaabbate jechaadha. Sana jechuun mootummaan bulchaa jire sun yookiin paartiin biyya bulchaa jire sun irraa ka'ee buqqa'eeti kan biraa dhufee waan sana godhaa jechaa miti. Isaan wajjiniin isaan faana ta'anii waan sana godhu jechaadha. Ikonomikaalii yoo ta'e waan sana dandeettiitti dhabuurraan haa ta'u rakkoon isaan mudachuu haa ta'uun ikonomii biyya sanaa gara fuulduraatti deemsuu dhabuunaan namni kiraayisii keessa ennaa galee default ennaatti ta'antu jira. 2015 keessatti fudhanne Giriikis akkasuma defaultii jedhanii kuni waan yeroo dhiyooti jechaadha. Rakkoo karaa ikonomii karaa politikaal kollaapsiin ennaa dhufe haala ittiin waan sana jijjiiran yeroodhaa fi namoota hogeeyyii beektota hayyoota garaagaraa walitti fiduudhaan waan sana akka ittiin solve godhan yookaan immoo furmaatatti soqanii jechaadha. Yeroodhaaf ta'a wanti sun ennaa karaarra bu'e immoo barbaachisaa ta'e filannoon gaggeeffame yookaan immoo nuti itti fufe sun itti fufaa jechaadha. Inni kun ennaa economical crisis waan tokko dhufe waan akkasiiti jechaadha. Akkasumas karaa revolutionii ta'uudhaan naadannee fudhanne fakkeenyaa fi October revolution kan jedhamu biyya Raashaa keessatti kan bara jaarraa 19 walakkaa keessatti deemames kuni fottoqa ummataatiin October revolution kun baay'ee populaarii kan ture waan akkasiis tureera jechaadha. Bara 1917 irratti kan ta'e akkasumas immoo seenaa revolutionii Eurooppaa fudhachuu dandeenya jaarraa 19 walakkaa irratti kan Raashaa garuu October revolution kuni 1917 irratti kan ta'edha jechaadha. Yeroo akkasii kan dhaabbatu technical government yookiin temporary government ta'anii kan eenyu ta'anii jechaadha. Akka sannaa mootummaan uummataan fottoqee yookaan immoo waraana qaama biyya alaatiin dhufee mootummaan sun jigee yookaan dismantle ta'ee waan tokko ta'u fakkii fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Iraaq bara 2003 keessatti humni waraana Ameerikaaf akkasumas immoo deeggartoota isaanii ta'uudhaan Saadaam Huseen bakka sanarraa kaasanii mootummaa ce'umsaa dhaaban. Mootummaa ce'umsaa dhaaban yeroo kanatti kondiishinii isa kana keessatti fakkeenyaaf qaamni Saadaam Huseen wajjin ture waan sanarratti hirmaachuu akka paartii tokkootti dhiyaachee hirmaachuu dhiisuu danda'a. Seenaa isaa keessa deemullee yoo baannes qaamota dimokiraasiitti amanan bilisaaf haqarra dhaabbatantu dhufee waan sana ijaaraa jechaadha. Akkasumas kan Liibiyaa 2011 irratti Liibiyaanis waan akkasii keessa turteetti gadaa fi aangoorraa ka'ee waan akkasii tureeraa jechaadha. Kana fakkaataa jechaadha. Egaa kuni maanni mootummaan tokko ennaa rakkoon itti mudate karaa kamiyyoo ta'e karaa waraanaa karaa keessaas ta'e alaan karaa ikonomii yookaan immoo karaa adda addaa kiraayisiin adda addaa biyya sana keessa disaaster natural eenyu kan ta'e jechaadha. Uumamumaan kan dhalatu waan akkasii rakkoon balaan tokko naadhume waan sana solve gochuudha yookaan immoo furmaatatti soquudha kan dhaabbatu ta'a. Kuni akkasitti jira. Parpaziinsaa yookaan immoo
maaliif hojiin akkamitti hojjeta kan jedhamuu fi heerumaaf seera jiru sana haqaan akka hojiirra oolchu gochuudha. Akka biyyi tasgabbaa'u gochuudha. Bakka mootummaa bu'eetii istiraakcharii jiru hundumaa sanaa to'achuudhaani akka biyyi konfliktii biraa keessan seenne tasgabbii uumuudhaan hanga filannoon gaggeeffamutti yookaan akka wanti sun sirraa'utti kan gargaaramu jechaadha. Ani egaa waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti ekspertii ta'uu baadhus egaa ammumaa hubadhe tokkoon eenyu ta'a. Mootummaa ce'umsaa walumaa galatti jechaan egaa akka hubannoo kootitti akkuma immoo argaa jirrus kanuma kan ijaaramuufis kanuma. Achi keessattis rakkoon dhalachuu ni mala. Walii abboomuu dhabamuun jiraachuu malaa karaa fakkeenyaaf militariitu jira, humna hidhateetu jira. Eenyuun tokko wanta akkasii xiqqoon uumamuu danda'a. Maaliif akka haaraatti dhufee wanti sun ennaa godhu kana fakkaata. Egaa gara biyya keenyaatti ennaa deemine Oromiyaan dhaabni adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n mootummaa ce'umsaa biyyaalessa Oromiyaa labsuu isaanii maal egaa amma akkamitti yeroo eeggate kan jedhuu fi waan sun labsuun yookaan immoo mootummaa ce'umsaa biyya sanatti akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti gochuun hin ture malee eenyu miti jechaadha. Sirumaayyuu hin ture jechaadha. Mootummaan sun immoo waan sana fudhachuu waan dideef adda bilisummaa Oromoo rakkoon sun innaa dhalatu innaa fakkeenyaaf filannoo dheeressan fa'aa adda bilisummaa Oromoo qabxiilee 8 kan lafa kaa'etu jira jechaadha. Biyyi kun tasgabbaa'uu fi konfliktii keessa toon seeniini gara fuulduraatti deemuu kan dandeessu wanti kun kan guutame. Qaamni inni ilaallatu paartileen yookaan immoo jaarmiyaan siyaasaa biyya sana keessa jiran hundi isaanii hirmaannaa keessaa godhatanii kanarratti hundaa'anii mootummaan immoo qooda kana bahee wanti immoo yeroof dhaabbatu kana jedhee waan lafa kaa'etu jira jechaadha. Mootummaan sana fudhannee itti fufee dhufe. Waan adda bilisummaa Oromoo heere sun wanti inni hoore sunii fi akeeke sun hin oolle rakkoon amma keessa jirru waanuma walumaan argaa jirru jechaadha. Egaa kanarra dhaabbachuudhaan rakkoon amma Itoophiyaa keessa jire biyyittiin gara jigaatii fi gara faffaca'uutti ennaa deemte Oromiyaan akka walfaana akka hin facaafneef maal gochuu barbaachisa. Kanaaf mootummaan ce'umsa tokko kan biyyoolessa Oromiyaa ta'e kan rakkoon tokko naa dhalate achi keessatti uummata Oromoo lammii Oromoo kan ta'e biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru sana tasgabbeessuu fi fankishinii mootummaan tokko godhu sana bakka bu'ee amma biyyi tasgabbaa'ee yookiin filannoon tokko deemamee uummanni nama isa bakka buufatee filannoon gaggeeffamutti balaa irraa baraaruu fi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu labsiin kun kan godhame jechaadha. Egaa labsiin kun yeroo isaa eeggachuu hin tureyyuudha jenna malee barbaachisaadhuma ture egaa kan labsame adoolessa tokko yoon dogongoruu baadhee kuni yeroo isaa kan eeggatee godhameedha. Barbaachisummaa isaa kan jedhu immoo baay'inaanii sabni Oromoo lammiin Oromoo kan ta'e hunduu kan itti amanee fi beektotiin akkasumas hayyoonni Oromoo hunduu waan kana akka gaariitti kan simatanidha. Garuu kan immoo mootummaan hin fudhata humna qawwee baatee kan hin fudhata yoo jenne tasuma kun hin fudhatu akkamitti godhama kan jedhuuf egaa warra waan sana koree waan sana irratti hojjete qaama waan sana qindeessitu haala kamii wanti kun gara hojiitti hiikama kan jedhu isaantu beeka. Ani garuu akkanatti mul'atutti ta'uu hin danda'a. Ta'uus kan danda'u kun maanni uummata Oromoo irratti hundaa'a. Fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'a. Garboomee jiraachuu yookaan immoo akkuma ammaa hilmoonsaa mana hidhaatti guurama. Mana hidhaa keessaa immoo galgala immoo guyyaa mana hidhaatti guuru galgala baasanii immoo bosonatti yookiin bakka tokkotti geessanii ajjeesanii irbaata waraabessaa fi allaattii taasisaa too jiranu. Akkasumas immoo addabaabaayii keessatti ilmoo Oromoo gadi baasanii koottaa daawwadhaa jedhaa rashanaa. Isa kaan bakka buutee isaa dhabamsiisa. Hayyootaa fi hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoon qabdu lamaan kana keessa KFO fi ABO bakka mana hidhaatti guuruudhaan itoo jiranu sabni Oromoo ammallee garbummaa kallattiidhaan garbummaadhumatu deemaa jira. Deemnee dubbanne jechuun bilisoomne jechaa miti. Itoo kun irra jiru callisee waan taa'ee laaloo ta'e rakkoodha kun hiikuunsaa gara hojiitti hiikuunsaa rakkisaa ta'a jechaadha. Maaliif mootummaa waan kanaa tasuma waan hin fudhannee fi akkuma sirumaa kan nama hidhaa jiruyyuu kanuma waan ta'eef jechaadha. Kanaaf saba kan hiiku saba Oromooti gara hojiitti hiikuu kan danda'u jechaadha. Kanuman jedhamaaf Obboo Gammachis. Tole hedduu galatoomi yaada bal'aa kaastee dhugaadha. Addi bilisummaa Oromoo utuu rakkoon kun hin mudatin fuuldura akka rakkoon kun mudatus akeekee
ibsaa akkuma jettee tuqaa 8 moo akkam of keessaa qabu mootummaan ce'umsaa wanta akkasii akka ijaaramu gaafatee ture wanti suni yeroo sanatti hin didame fudhataman arganne garuu amma biyyattiin kufuuf deemaa jirti waan suni booddee dhufuunsaan oolu jechuudha. Kabiraani mootummaa roommaa jiru tokko keessatti of ijaaranii qophaa'anii warri walii galan warri keessaafiyyuu Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'anii fi uummanni Oromoo rakkoo keessa akka hin seenneef yoo rakkoon tokko dhalate wal ta'anii karaa fiiguurra tokkoomanii wal ijaaranii rakkoo sana furuutti akka deemanii fi irratti qophaa'uudhaaf barbaachisaa jettee hedduu galatoomi. Mee gaaffii biraaniin gama Obboo Umaritti ce'a. Obboo Umarati waraana bilisummaa Oromoo gameessa turte. Dhimma waraanaas ni beektaa waan haalli waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru hordofaa jirtanatti fakkaata. Mee sochiin waraana bilisummaa Oromoo amma maal fakkaata? Lammaffaa immoo waraana bilisummaa Oromoo kan duraaniif kan ammaa gidduu garaagarummaan jiru maal fakkaata? Akkami isa duriitu irra hamaadha moo sammaatu irra hamaadha moo uummata ajjinis sochiin isaanii maal fakkaata? Mee kanarraa waan nu jedhi. Galatoomii Obboo Gammachis waan gaariidha kaaftee dhugaadhaan waa'ee waraanaatti hin beeka malee waa'ee siyaasaa biraatti irraa gabaabaadha. Waa'ee waraanaatti irratti nuti waraanni amma jiruu fi waraanni waboo dur maali garaagarummaan isaa waan gaariidha. Garaagarummaan isaa waraanni amma jiru fuulleen isaa tokko fuula tokko qofa wanni inni deemu karaan isaa tokko uummata irratti xiyyeeffatee bilisummaa uummata Oromoo qofa irratti xiyyeeffateeti. Waraanni dur waa sadiitu harkaa qaba waraana dur kar tokko sosooloo waan garaagarummaa isa godhu. Uummata qawwee fudhatee bilisummaadhaaf uummata kiyya wal boomsuun barbaadee ji'a soosa'ee uummanni isaa dammaqa dhabuusaa deebi'ee uummata isaa kana ibiddaanis diinaanis wal dhawaa ummata saba isaa kana haareetti dammaysee isin ummata gabroomee jiru ummata dhiibbaan akkanaa irra jiru bara lolleeti lolaani qabsoomna qawwee malee wanni nama bilisoomsaa hin jiru jennee dammaysuu irratti yeroo hedduudha nu duraa fudhatte kana keessattis hoggaan keessa siimu waraanni adda bilisummaa Oromoo manguddoon Casa adda hiitee bilisummaan barbaanne tateesseetuma aangoo barbaadduutu waraanni bilisummaa Oromoo loluudhaa miti akka ajaa'ibaatitti lola waraana sun warri diinaaf nu gaadiyee manguddoo amma dhukkuba kiloonaa taatee nu keessaa baatee achi baatee kana hundatti saqaalli keessa jirra. Saqaalli addaatiin nurra jira. Arra waboon arra jirtu tun waboon arra jirtu ijoollee barattee if dandeessee irraa xiqqaan diploomaadhaan keessa jira ijoolleen amma jirtu. Fuulleen isaanii takka warra nuti yoo meeshaa taates garaagarummaan nuuf isaan qabnu. Meeshaa amma ijoolleen tun qabdu nuti qabaachuun turre. Meeshaan atiin akka kawwatti gama kawwattitti waan kana beekuudha dandeesse. Qawween nuti diinni hoggaan nu marsee ittiin marfamne firraan deebifnuuf akka mataa kawwattitti nabaala tokko qofa wanni inni namni beeku. Meeshaan gurguddoon hin qabaachuun turre. Kanaaf amma ijoolleen amma jirtu. Nama tokkootu nama dhibbaan loluu danda'e ijoolleen amma jirtu. Qawween meeshaan isaan deemaniinis meeshaa addaa. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee murannoo qabdu ijoollee haasinninii fi warri bitamtoonni keessa hin jiru. Nuti bitamtoota nu sakaanu ture. Adda bilisummaa Oromoo keessatti koree jiddu galaa keessatti koree sakaalliidhaatiitu jira. Sakaalliidhaa. Yoo ati nama jabaa taatee kan diina irratti tarkaanfii fudhatu taatee kan masii hojii jiruutu diina sirratti qopheessee suma sunu bakka ati jirtutti kasi gaggeessu ta'a. Warra diinaaf hojjetuutu nu wajjin jiraachuu ture nuuf fi isaan garaagarummaan amma qabnu ijoolleen amma jirtu. Niisin bitamtu akka kanniisaatitti lolti. Kanniisi mootii qaba. Nuti mootiin qabnu duraan mootii nun deemuu dhabne mootii kanniisa keessa ta'ee amma dhuuf kanniisatti dhuufuuta nu keessa jira. Amma moo qayroon amma jirtu, waboon amma jirtu, ummata tokko ijji takka, afaan tokko, sammuun takka, dhukaasni isaaniitis tokko. Waan biraa wakanii siimu ta'e
madoo isaanii booji'a maalii sitti madoo isaanii nagartu madoo isaanii bakka isaanii kaayanii argachuu hin dandeessu amma yeroo amma jiru kana ummata tokkoomee wal dhagee sabninis dammaqee fi saba isaanii keessatti daggalti isaanii saba isaanii taate duraan dursa ilmi namaa tokko waboon tokko waraanni tokko hoggaa sosso daggala hoggaa siin jedhan daggalli mukaa miti daggalli nama malee daggalli hawaasa namni hawaasa qabu daggala biraan barbaadu waboon amma jirtu daggaltisii ummata hawaasa siiti kanaafu ummata wal dhaga'uu kan wal jala yaa'u ka addunyaan irratti beekamee sabaa sablammoonni Itoophiyaa guutuuf beeytee fi qooda keessee fi jirti yoonni kaniin dogoggortee ijoolleen amma jirtu akka lolli isiin loltus akka somsaa fi kanniisaatitti lolti hoggaa siin joo lola gujii irratti ta'e namni sabaa sablammoonni guutuun miidiyoonni sabaa sablammoota guutuutu ajaa'ibeeti jira lolli naannoo Tigraayitti deemu jiruu fi lolli waboo keessatti waboon Oromiyaa keessatti deemsisaa jirtu garaagarummaa qabu. Raayyaan ittisa biyyaa kan mootummaan ergamaan itti ergee fi poolisiin naannoo Oromiyaa bitamtoonni Shimallis Abdiisaa irratti bobbaase guututti irra bobba'ee mooraa gujii keessaatitti goroo doolaatti irratti waraana nama 10,000 ol bakka isaan jiranitti ibidda dhaamsanii dhawwaa godhanii dhawwaa bakka kaayan dhabanii jijjigatti gagguuran odeeffannaatiin arguu dandeenye warri biyyaa kan quban qabnellee haa dhageenye dhageeffannaa qaceellotiif qofaadha madoo isaanii bakka kaayan dhabaniitti ililli shanafaatitti gaffeen mooraa sun bakka sun itti sossoosuu dhaban nuti ammoo akkasii miti wanni durni horkaanu qabu kanaa miti sadarkaa kana hin geenye nuti sadarkaa kana hin geenye riphee lolaan dho'innee battala jijjiirrachuudha nuti arra yeroo amma jirtu kana keessatti waboon battalaa jijjiirrachaa jirtu daangaa kan namaatirraa seentee biyya seentee dhuunfata jala oolchaa jirti. Qeerroon akka jirtutti hidhachaa jirti. Qeerroon akka jirtutti baatiirraa eebbifamaa jirti. Waraanni eebbifamaatiin nuti jirti. Nuti waraana eebbifnee rakkoon garaagarummaan nuti qabnu waraana nuti barsiifnee nuti yoggaa armaannaynees warruma nu keessa jiraatiitu bakka tanaan seenu jirra qophooyaatiin nu eeggadhaa bakka akkasiititti karaa suniin seenaa jirra warrootuma amma aangoodhaaf bitamee hunno falaashaa jalatti habashoota jalatti jilbifate kanaatu duraanis jilba nu qabee miila nu ciruu ture miila ciramuu ture nuti kanaaf hawaasni keenyallee akka nu beeku nuti akka gaadii looniititti loon hoggaa ilmanni gaadiyan nuti waboontu gaadiyan mudha ture dhiira nu keessa jirtuutu nu gaadiye warroonni sun akkuma jiruttu arra diina jalatti waan galaniif nuti dhukkubaatu nu keessaa ba'ee kanaaf dhukkubni sun baga ba'ee qeerroo amma waboo amma jirtu qeerroo amma loltu tana keessaa illee baga qulqullaa'ee alatti ba'ee kanaaf ummata callaa waan firraa sodaatu hin qabne waan firraa shakku hin qabne warra waliin gurgurre warra walirraa dheessine warra waan qabu wajji nyaatu warra dhugaatni irratti walirratti dhumu kanaatu wajjin soso'aa jira warra baratee doktorummaa injineerummaa qabuutu soso'aa jira waboon irra jirtu an kanaafu waboon irra jirtuu fi nuti garaagarummaa guddaadha harka 80 nurraa jabeenya qabaniin jee akka mataa kootiitti atillee na wajjin waan kana ni beektaan si'a harka 80 nurra dandeettii guddoodha qaban kanaaf waan leewu ilmi namaa tokko aduun halkan ni dukkanaawa ammoo ni bari'a nuti dukkana keessa ture ijoolleen arratti jiru kana nuti dukkana keessa turullee arra ijoollee kana bariisaa keessa jiranii yeroo amma jiru kana keessatti bakka nuti itti nu gaadiyanii miila irraa nu qaban sun ni geessigeetiin abdadha ijoolleen amma jiru bakkuma jirru nuti jajjabeessinee cinaa dhaabbachuu qabna malee ijoolleen teenya waraana Tigraay irraa addaa mitiin isin jaa jajjabaattee humna hortee ummata bittiginnaa ummata keenya gandarra deemtee manatti gataa jirtu arra adabdeeti du'aan madoodhaan adabaa jirti angama kootiin galatoomaan ja'anii jajjabaadhaa itti jirtanii hedduu galatoomi isin qabdan kana hedduu galatoomi jaalle Umar hedduu galatoomi dhuguma akkati jette
waraanni bilisummaa Oromoo duraanii waraana bilisummaa Oromoo amma garaagarummaa hedduutu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duraanii dabballeedhas uummata dagmaqsaa lolaa dukkana keessa deemeetu rakkachaa ture. Kana malees immoo hoggannumti ture illee gariinsaa kan kaayyoo sanatti namanne gantuu fa'itu ture. Warra sochii waraana bilisummaa Oromoo gabaasaa turetu ture. Rakkoo hedduutu keessa ture. Kana malee meeshaa baroon illee ture. Akkasumas dhiyaanii warra ispeellee ba'an immoo warra Somaaleetiinis lolamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo duubaaf duraan lolamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aa garuu deeggarsa uummata Oromoo bal'aa qaba. Uummata isaa keessa jira. Kan isa dogoggorsu, kan isa basaasu hedduun illee keessa hin jiru. Of eeggannoo qaba, tika qaba, gantuu hedduullee hin qabu jettee kun dhugaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa uummata isaa da'annoo godhatee uummata isaatiin keessa taa'eetu waliin wal gargaaree lolaa jira. Mee yeroon keenya dhumaa jira gara jaalle Daanyeettiin deebi'a. Mee utuu dubbannu haala amma deemaa jiru kanarratti akkuma sila jenne mariin araaraa wayii tokko ta'aa jira jedhamee ta'amuudhaaf yaalamaa jira. Karaa warra CIA kanas jedhameetu ilaalamaa jira. Inni kunis kan inni ta'amuuf yaalamaa jiru warra Amaaraa fi warra Tigraay fi federaala gidduutti jedhama. Akkasumas Lammaa Magarsaafaa fiduudhaan mootummaa ce'umsaa yookaas waan tokko mootummaa yeroo tokko utubuu waan jedhutu jira. Utuu dubbannu Amaaraa fi warra Tigraay fi federaala gidduutti mariin ta'amu kun yookaan araarri ta'amu kun nagaa waaraan fidaa kan kaafaa'oo aabaa'oo waraana bilisummaa Oromoo hin haammanne kun yoo biyyattii keessatti taa'e nagaa waaraan hin dhufaa. Ammas utuma beekanii rakkinatti deemuun fakkaatu. Mee attamitti ilaalta Obbo Daanye? Mee kanarraa waan jedhe gabaabsi. Tole dhugaadha waan kun sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaarraa naanna'aa ture. Ilaa rakkoo tokko furuu fi dursa madda rakkooti kan namni beekuu qabu. Maddi rakkoo kanaa maali? Rakkoo kana immoo dabarame furmaanni isaa akkamitti? Furmaata sana immoo naagootu maaliin furama kan jedhamu addaan baasanii beekuun barbaachisaadha. Rakkoon jiru sirna garboonfataa yookaan immoo sirna aadaawii kan jedhamu sana isa gaggeeffachuu sirna durii deebisuudha. Kanaan immoo kan wal lolaa jiru Amaara miti. Amaaratu sirna sana deebifachuu jira. Federaalin immoo isaan wajjin isaan tokko qaama lamaa miti qaama tokko. Federaalii fi naannoon Amaaraa yookaan immoo sirna nafxanyaa warri gaggeessanii ejjennoon isaanii tokko. Kan wal lole gaasaa waliin lole. Federaalii fi Tigreen Tigraay wal lolan yoo jedhan immoo Oromoo fi federaalli yookaan immoo sirna nafxanyaa jaalalaa walammatee waliin taa'aa jira. Rakkoon dhalatu kun Oromiyaa keessatti furmaata yoo hin arganne Tigraay fi federaala yookaan federaal jechaan akka feeraatti naannolee garaagaraa keessaa walitti dhufee akka bal'ina isaa akka guddina isaatti immoo akka eenyu isaatti walitti fidamee biyya sana waliin bulchuuf warra taa'eedha federaalli kun. Akkamitti federaalli iddoo hundumaa wal guuree walitti funaanamee sablammii hunda keessaa yookaan immoo naannolee keessaa dhufamee bakka eenyu bu'aniiti Tigraay wajjin kanaa ta'u yookaan immoo araara kan buusan. Naannoon Oromoo keessatti kan rakkoon uumamaa jiru mootummaa kana yookiin sirna kana wajjiniin. Sirna kana wajjiniin yoo sirni kun jigee yookaan immoo Oromoon keessatti hin hirmaannee fi fedhiin Oromoo hin eegamne fedhii Oromoo immoo kan eegsisu jaarmaalee Oromoon qaban lamaan kana adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas kafaa'oodha. Achiin immoo gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo wajjiniinis ta'e gaasaamtu beeka haala akkamiin akkatti deemanii. Qaamni kun itoo keessatti hin argamneen haraaras ta'ii wanti dhufu wanti jijjiira fidu hin jiru. Maal jedhu gullichaa billaawwat waxaa xaafitiin jedhu warri Amaaraa kun afaan Oromootiin xuwwee jijjiiree xaafittoonni mi'aawudha moo maal waan akkasiin itti fakkaata hunda gogoruu baadhee isa as keessee achi keesseedha wanti fidu hin jiru. Karaa biraatiin immoo lammaa eenyutu bakka buufate.
mootummaan ce'umsaa tokko yookiin haraarri tokko naa bu'u namoota wal lolan yookaan immoo qaama wal lole keessaa iyyuu bakka bu'oota fidaniiti bakka ba'aan sun taa'ee eenyu ta'a. Mootummaa ce'umsaa soo ta'e immoo bakka hundumarraa bakka dhimmi kun ilaallatu naannoo dhimmi kun ilaallatu jaarmiyaa dhimmi kun ilaallatu biyyi sun kana keessatti na ilaallata. Guddinni biyya kanaa badiin guyyaa kanaas immoo namiidha kan jedhu hunduu irratti hirmaachuu barbaachisaa kun dirqamas. Itoo kun hin taane fedhiidhumaan ebelu jettee waan qubaan filattee achi keessee rakkoo biyya sanaa furtuu miti jechaadha. Karaa biraatiin lammaan eenyu? Lammaan sirna durii keessa yaadii keessa kan ture. Deebi'ee waggaa sadan kana keessattis kan ture. Waggaa lamaan darban kana keessatti hafuura dhufkatee akkuma hin jirrettuu kan ilaalamaa turedha namni kun. Namni immoo Oromoo dabarsee kenneeyyuu keessaa roolii guddaa kan taphate keessaa Lammaa Magarsaati. Afaan mi'aayee uummanni Oromoo isa amaneeti bineensuma kaleessa turetti dabarsee yeroodhaaf hanga akka ce'umsaatti jedhamee isa dhaga'ee isaan owwaa isatti owwaate. Inni garuu innaa dararaan ammana hin jenne lubbuun qaaliin lubbuun dhala namaa Oromiyaa keessatti halkanii guyyaa akka baala mukaa harca'aa jiru gadi ba'ee hafuura tokko hin baafanne. Dhiibbaatu irratti godhamee jedha namni. Dhiibbaan sirratti godhame gadi baatee waan fe'atu inni lubbuu isaa kennee bosona jiru maaliif? Lubbuu lama qabaa? Lubbuu 10 qabaa? Ilmi Oromoo kan bosona keessatti adamfamee ajjeefamu, mana keessatti adamfamee ajjeefamu, dubartiin Oromoo kan qe'ee keessatti guraaramtu, ishiin lubbuu qabdi, 2 qabdi, 3 qabdi, 4 qabdi. Inni maa gadi ba'ee hin dubbanne, ani keessaan qabu lakkan isaa wajjin jiru yookaan immoo isaa wajjin maaf hin dubbanne innaa rakkoon moo isa dhaga'uu dhabe moo afaan isaa tolchame moo hin duuchane moo koomaa keessa ture namni kun maaf hin dubbanne waggaa amma kana waggaa 2 guutuu dabni dhala Oromoo irratti gahaa ture darbee baatii 8 Tigraay irratti deemaa ture gadi ba'ee hafuura hin baafanne namni kun mana hidhaa keessaa jiru hidhaa keessa jedhamni kun cocho'aa jira miti miidiyaa irratti baay'ee dubbachuu hin dandeenye gadi ba'ee lakki nan dubbadhaan kana keessaa kanan deeggaru jechuu hin dandeenye kun sirrii miti jechuu maaliif dadhabe amma gadi ba'ee maal akka ta'eef dhufee eenyu ta'a eenyutu isa fudhata sabni Oromoo lammiin Oromoo yookaan immoo sabni biraas isa fudhachuu danda'a nama kana eenyu ta'eeti iddoon ciisu ciisaa oolee iddoon itti boqonnaa qabatu fudhee har'a gadi ba'ee lakki bakkanis bu'ee haraara'u ta'e hin ta'u adeemsa kanaafis namni taqaddee alamuuf moo maal jedhamuu fi ministeera nageenyaa kan jedhani Jarmanitti deemanii haraara kana gochuudhaaf kan deemani haraarri kun akka fashalaa'ee dhaga'eeranis oduun akkasiin jira deemanii isaan akkuma amma jedhame kuni karaa Ameerikaa fi karaa waanii walgaanii jaarsummaan ergamanii jarreen kun akka haraaraa TPLF wajjin maal kan jedhamu wanti TPLF wajjin haraara buuftee haraarri biyya sana keessatti bu'uuf jiru haraarri bu'uu kan danda'u yoo Oromoon keessatti hirmaatee bakka isaa malu argate duwwaa kana duwwaadha abbaan fe'e araarame abbaan fe'e wallolee wanti nageenyi biyya sana keessatti bu'u tasuma hin jiru biyya sana duwwaa ta'uu hin taane gaafa Afrikaa keessatti nageenyi bu'uu kan danda'u sabni Oromoo keessatti hirmaatee qooda isaa malu fudhatee yookiin biyya ofii dhuunfatee yookaan immoo ofiin of bulchee biyya sana keessatti akka federeeshiniis ta'u akka konfedereeshiniitti biyya sana keessatti waliin jiraatiin alatti haraarri tokkoyyuu waan bu'aa buusuu hin qabuun jedha karaa kiyyaan. Hedduu galatoomi fayyaa ta'ii akkuma jettee Lammaa Magarsaa mootummaa duraanii keessatti nama uummata Oromoo ficcisiisaa turedha jedhamee kan himatamu keessaa adda dureen isaa. Lammaffaa immoo jijjiiramata argame gaafa jedhanii kan warri wayyaanee yeroodhaaf qopheeffatan ittiin fala barbaaddachuudhaaf qopheeffatan warra akka Lammaa Magarsaa fa'aa warra akka Dr. Abiyyi fa'aa yoo haa ta'u malee kan fuudhee Dr. Abiyyiin fidee itti kennee uummata Oromoo ficcisiise Lammaa Magarsaati. Lammaffaa Lammaa Magarsaa badii kanaan dura dalageef itti gaafatama guddaan kan eeggatu hundarrayyuu tokko isa. Haa ta'u iyyuu malee dhiibbaan irra ga'u biyya alaatti maali? Dhiibbaan isarra ga'e. Dhiibbaan namarraa adda isarra ga'e maali? Ammas akkuma warri TPLF isa faa qopheeffatanii of dura kaa'anii gaafa rakkoon uummata Oromootiin irratti roobu isaaniin of fuuldura qaban kana PP'n immoo Lammaa Magarsaa kaawwattee hafuura dhoksitee kaawwattee isaan as ba'uuf jetti jechuudha. Egaa qumaara akkasii uummata Oromoo irratti taphachuudhaaf deemu jechuudha. Akkuma jette immoo rakkoon biyyattii raasaa jiruuf jeeqaa jiru inni guddaan kan warra Tigraayitti gashee fi
warri Amaaraas ittiin maraachaa jiran lafa babal'ifachuu barbaadan rakkoo Oromooti, rakkoo uummata Oromooti. Warra alaas ta'e warri biyyattii sana keessa jiran rakkoo hundee rakkoo uummata Oromoo furuu dhiisanii bukkee adeemuun ammallee dhumaatima biyyattii nagaa fi tasgabbiin akka biyyattii keessatti hin buune gochaa jiru. Mee gama Obboo Umaritti hin deebi'a. Obboo Umar ammas waa'ee waraanarraan si gaafadha. Oromoon daayispooraa jiran kun irra guddaan isaanii karaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo deeggarru nu akeekaafaa jedhu. Karaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo deeggarru barbaannafaa jedhu. Dhugumatii karaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo deeggaran, waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan, gargaaran dhabaniitu gaafatu moo ofuma itti qabataaf gaafatu? Karaa waraana ittiin bilisummaa Oromoo ittiin gargaaran ifaan hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaru bira dhaabbachuu, humna isaa guddisuu, aayinaanis ta'e hidhannoodhaan guddisuu fi gaheen daayispooraa silaati barbaachisaa miti. Mee kan attamitti ilaalta? Mee kanarraati waan tokko nuuf. Gaariidha Obboo Gammachis. Daayisporaan akka jiruttu maqummaan biyyoota maqummaan daayisporaa jiru maqaa adda bilisummaa Oromootiin UNHCR jalatti UN jalatti galmaawanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin daayisporaa sun ta'an akka jiruttu alaa dhufanii biyyoota alaa kana dhufanii eega dhufan hoggaa dhufan namuu sammuun tun bocamteeti bakkuma jiru if wallaalee namuu bakka jiru if wallaalee amma immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa itti gargaaruu dhabneen karaa kana jechuun ani akka mataa kootitti waa gaafiin nu barbaachiftu harreen waa xiqqoo cofti yan harreen cofni harree waa xiqqoo jan yeruma gartee injifannoo xiqqoo dhufte duraan rafanii qaaniituma gaa manaabatti jiranii duraan illee bakka jiraniiti waan biyya waan kuban qabneef ol kaanii amma cophaa harreetii himma gaa ol kaanii gaa injifannoodhaan dhufeemee karaa kamitti waa ergina jechuun duraan eessa jiran biyya jiranii Oromummaa sun ni gurguranii duraan warra duraan Oromummaa kuban qabneetu har'a Oromummaa teessa Oromummaan teenya sun karaa kam jirti Oromummaan teenya ni jirti mee karaa kamitti Oromummaa barbaannaa yaada akka mataa kootiitti Oromummaa baddee barbaaddachuu jiranii karaa waboon itti gargaaran barbaaduudhaa miti Oromummaa isaanii taphatti qamisa firraa baasanii duraan achi kaayinaarraaf kaayyachuudha barbaadanii kanaaf adda bilisummaa Oromoo waboo gargaarse waa karaan barbaachisu maallaquma baafnaan namuu bakka adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootiitu uummanni Oromoo jaarmanni adda bilisummaa Oromoo bakka jiranitti mana jiranitti nama mana jiranitti ollaa jiranitti nama wal cinaa dhaabbatee jira maallaqni bakka qabaa bakka itti galuu qabaa akkanumatti deddeemanii adda bilisummaa Oromoo jechuun kuni gowwummaa donqorummaa gowwummaadhaan jira akkanumatti deemanii waraana barbaannee waraana maarree goone eessatti ergine jechuun kuni wallaalaa isin jaani gama kootitti waan gaafii kana kaasuun natti dogoggora gama kiyyaan kanaaf hawaasa isaan cinaa jiru haa gaafatanii yoo kan duraan riibatti jiranillee hawaasuma wajji jiran gaafatanii hawaasa sunirraa karaa barbaadanii malee jechuun kun dogoggora irraa booda deebiin haa gorfamanii jaan gama kootitti. Hedduu galatoomi mee qophii keenya xumurachaa jirra mee obbo Daanye wanti naafe dubbachuu qaba jettuu fi yookaan dhaamsa qabaattu yoo qabaatte daqiiqaa tokko keessatti nu dabarsi. Tole galatoomi dhaamsa kootiin dura waa'ee warra diaasporaa taa'ee karaa itti woboo gargaaru nu akeekaa warra jedhanii jechuma gabaabduu wayiin jedhaan duris gargaaruu hin barbaanne yoo akkasitti gaafatta ta'e callisii dhiisii jechuunidha. Ammuma yeroon akkuma dhumarratti geesse jedhaniituma isaan hin barbaada. Wallaalanii kun miidiyaa irratti yeroo adda addaa karaan ittiin waraana bilisummaa Oromoo gargaaramu organizationii yookaan immoo ijaarsa jira biyya alaa keessa bal'inaan kan gargaaraa ture waggaa 2 waggaa 3 guutee sanaa olis kan gargaaraa jiran jiru. Har'a gadi bahee kan gaafatu durumaanuu fedhii hin qabu ebelo akkas jedheedha waan dubbattoo ta'e calliseetuma taa'ee homaa rakkoo hin qabu gargaartus dhiiftus wanta bu'aa manaa buuftes wanta badii fiddus hin jiru jechuudha warra akkasii. Yoo garaa bo'anii imimmaan hin gaddu jedhan. Gargaaruu barbaannaan karaa ittiin gargaartu utuma beektu karaa kamiin nu heeraa warri jettanii
ijaarame sana hin barbaadu karaa sana ergu akka haaraatti waa naayu ijaaraa hojjette halkanii guyyaa karaatti waa ijaaranii asiin gargaara innaan sun immoo ammas nu akeeka kan biraati ijaaru ammas nu akeeka kan biraati ijaaru ijaarsa irratti ijaaraa barbaadan akkasuma taa'afu ni dhiisuudhuma kanaaf ishiin kun gaaffii dhumatti jalaa miliquudha taatiin jedha karaa biraatiin sabni Oromoo walumaa galatti rakkoon garbummaa nurra jiru kuni garbatan yeroo ishii gabaabduudha kunis immoo kan ta'u wal faana dhaabbatanii walii hobsanii walii tumsanii rakkoo namni kan darbe kaleessa akkas taate dheengadda akkas taate isa jedhan sana kan itti wal gaafannu gaafa heerreef seerri lafa dhaabbatee abbaan biyyummaa kee mirkanaa'ee biyyi sun mirgi Oromoo itti eegame guddaa xiqqaa jaarsa jaartii hiyyeessa sooressa yookiin hangaa yookiin qotee bulaa hin jenne iddoo hunduu wal qixatti ilaalamu sanatti badii namni dalage innaa sanatti gaafatama isa amma achuma kaanii wanti gochuun nurra jiru rakkoon nu fuuldura dhaabbatee gufuu nu fuuldura dhaabbatee kana gufuu kanuuf jalaa kaasuudhaan bilisummaa Oromoo dhala Oromoo sana boo'icha jala haadha Oromoo fi abbaa Oromoo boo'icha jala baasuu kanaaf harka wal qabatee waan danda'uun yoommoo danda'uu baate gufuu hin ta'in bukkee gori dhaabbadhu irraa goriiti fuuldura dhaabbattee atakaaroo yookaan immoo gufuu ta'urraa of dhaabii inni itti citee hojii kooti jedhee hojjete itti fuulduratti taacifu gaafa bilisoomne kootu taa'atis nuti dhala tokko nuti lammii tokko waliin jiraanna kanuma akkasitti kan Oromoon itti yaadee waan isarraa eegamu haa godhuun jedha kanuman jedha galatoomii Obboo Gammachis. Tole galatoomi Obbo Daanye Obboo Umer daqiiqaa tokko keessatti waan naafe yookaanis immoo dubbachuun qaba yookaanis immoo dhaamsan qaba yoo jette dabarfadhu. Ani dhaamsiniin qabu galatoomii dhaamsiniin qabu poolisii naannoo Oromiyaatti irratti wanni ni dhaamsa qabu durillee cinaacha cabaa cinaacha jallaa yoo kataatan taate nuti jallina keessanii isiniin jibbinuu arra diinaaf ol deemtanii diina irratti cilee biyya namaa dihee biyya namaa hin ta'ina cilee bishaan buute hin ta'ina biyya Amaaraa bilisoomsuura lafa falaashaatiif mormuura Oromiyaa teessan talafa jirtu ta Amaarri ammammaa achiin isin lolchiisaa armaan lafa teessan irratti wanti alaabaa dhaabbachaa lafa teessan irratti lolaa jiru lafa teessan bal'ifachaa irra jiru kanarratti uummata Obbootitti idaamaa jajjabaadhaa ammallee itti idaamaa jirtanii kan quban qabnellee wal dhageessisaa warri ala jirtan ammoo namni Obboolisa naannoo Oromiyaa keessa obboleeyyan keessan dhaamsa dhaawaa fi akka diina irratti dhumne akka karaa Obbootitti meeshaa isaanii wajjin harka duwwaa odoo hin taane meeshaa isaanii wajjin karaa Obboo dhaqanii biyya isaaniitti irratti dihee akka ta'an biyya dhiiga Amaaraaf gannaqa sun Oromiyaaf akka gannaqan kanumaan dhaammadhaa jajjabaadhaa Obboon uummata keessa kan isin dhufu harka bal'aadhaan simadhaa wallaala isaaniitiif bira kutaa fi amma yeroo amma dhaabbattu kana keessatti walii qabaa mataa walii qabaa jajjabaadhaan isiniin jaa galatoomaa isiniin miidiyaan. Tole hedduu galatoomaa fayyaa ta'aa waamicha keenya kabajanii dhuftanii marii bareedaa kana nu waliin gochuu keessanii fi daawwattoota walabummaa News Network marii keenya haala yeroo irratti Obbo Daanye Moosisaa fi Obboo Umer Ahmed waliin goone asuma irratti xumuranna mariin kuni marii haala yerooti kan mariisisaa ture ana Gammachis Naadooti qophii keenya hafa waliin turaa jecha waan nu daawwattaniif galanni keessan bilisummaadha fayyaa ta'aa horaa bulaa isinis keessummoota keenya hayyee isinis galatooma isinis galatooma Mariana.